السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إدمان رمو هند خيسا بقدر تنتي نجاح من ربي تنراجرات سين جتا نتي إيمان رمو لا بقدر روتي ركون تني ركو صوتاتو والبر ركو تني سني ركو تني سا والبر دابنه إلا اللوجة تودا نيجر تنجا هقولي في منا خيسا جلجا خنين كتته حالة kanatti ooyirota nama baasisiisanii nadareessisan jechuudha yookaan hoo jechuudha. Mee nutummaan haa wal guddisnu, nummaan haa wal jajjabeessinu, sheer, laayik walii haa goonu. Isinin jaa asumaan billaa leekum yuutuba kiyyallee dhaqaa sheer laayik godhaa isinin jaa. Viidiyoo adda addaa diraamaa garaagaraa waa hedduu qabannee isin dhiyaachaa jira yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Inshallah maaliif osoo nufin jimaa abbaa kiyyaa akkanatti obaase jimaa abbaa kiyyaa osoo akkanatti haala kanaan dalagee obaasee jechuudha biyyatti qarshii meeqa gurgurata abbaan kiyyaa jechuudha. Isin yaa gadu maaliif qarshii abbaa kiyyaa san jalaanii noolaa jechuudha. Biyya namaa keessa deemanii biyya namaa keessanii hojjannaa ja'anii jechuudha haala kanaan cinqamuun jechuudha. Kun olaal zaytuna wanni tuni zaytuna khanya sana ka tokkichaan mataa si baqaysu suni hun ola kaasii kana dhala hanummaanu ammoo dalaguu barbaada jechuu jala akka jala dalagamuu barbaada. Akkana haala kana rakkoo akkana kana keessa jirra jechuudha keessatti nuti faan dhalaan jechuudha. Halkanis guyyaas ganamaas أي وقت يرو قرتي دلقا في النتي لازم نمو دلينا يجو دلقانا كما يولد دابتت تموتها مالقو نقا بيانا ما تركو بيانا ما نما حبوك أتاني تموتاني وان قباسي بفي همين جتت مفرطة أكسي كن زيتونا كن برتقانا burtukaana jechuudha. Haala kanaanii anumaa guddise gaa anumaa wajjin guddate anumaa guddisee asiin gahee kun ola timira hundaa jira ashiita timiraa hundaa jira maashaallah naimaadha. Garuu dhirti teenya dalagaa dhabanii osoo mana hidhaa guuramaa jiranii dalagaa sanumaa urgatanii jechuudha. Dhalaa takka takka tammana keessaa qaban waan silaa dheera dalaysiisan san hundaa'uu dalaysiisaa jira jechuudha jarrini. Haala kana jirra inshaallah. Rabbiin waan dalaganne keessa waan dalaynu keessa barakaa nuuf kaahee biyya teenya nu haa galchu. Dalagannee biyya teenya keessa galuu barbaanna. Namni biyya qabu silaa biyya qabaanne biyya humbaanu ture biyya dhabaa biyya dhubaati. Biyya dhabnee if dhabnee namummaa dhabnee sababa isaa barbamnee jirra jechuudha. Osoo danda'ame biyya teenya keessatti ni galeeme waan biraa waan hojjennu waan biraa yoo dhabnellee akkasariif waan dalaynu yoo dhabne ooruu namni hin qabne hin jiru biyya teenya keessatti ooruma isaan keessatti hojjetee yoo guuranii faayidaa takka wallahi biyya namaa keessa akkanatti akka saree fakkaattee harka takkaan ooruu dalagaa harka takkaan mana namaa naddafaa harka takkaan maaliinis irraa dhufu kuna wallahi ibiddoo waadhaa jechuudha. Keessattuu dhiirota keenya wallahi dhiirti keenya rakkoo addaa keessa jirti wallahi billahi maaliif rakkoon dhiirti keenya keessa jirtu rakkoo hangana hin jaamne jechuudha. Akkamitti aduu ibidda kana gubbaasi gad ejju kana keessa qilleensi hin jiru qilleensi silaa jirulleen ibidda si darbu kana keessa mazraa akkana kana keessa dhaabbatanii hojjetanii jechuudha. Mazraa gaabika kanaan jechuudha kan madaabaraan gonfamuu jira kana keessa dalagan ni galee nuti
yoomillee saba du'aadha. Saba du'aa haa waliin guddisne jechuudha. Viidiyoon takka haa xiqqaattu haa guddattu laalaa walii sheer waliif godha. Namni kun maaliif viidiyoo kana dalage? Maaliif dubbii kana jechaa jira? Yookaan hoo maal hojjetu jira? Yookaan hoo maal jetu jira? Kan namni kuniin gaafii isinii haa ta'u isinii galee walaa kun burtukaana qaamaa irraa dhiqu jira. Akkasi gala kunilleen xuuxxoodha. Kun walaa abbaa qabdi. Inni akka nefirii takka qabdi.